Mootummaan naannoo Oromiyaa hundeeffama isaarraa kaasee dhimma qorannoo fi qo'annoo Oromootiif xiyyeeffannaa guddaa kennuun waggootii 30 darban hojii gugurdaa fi nama jajjabeessu hedduu hojjechaa tureera. Hagammaattis dhimma qorannoo afaan Oromoo irratti, dhimma qorannoo seenaa, aadaa fi aartii Oromoo irratti kitaabonni akaakuu adda addaa 78 ol ta'an afaanota adda addaatiin maxxanfamanii uummata kana bira gahuun danda'ameera. Kun injifannoo guddaadha. Hojiin amma hojjenne kun akkaataa guddummaa uummata keenyaan, akkaataa baay'ina uummata keenyaan, aadaa uummanni keenya qabu wajjin seenaa uummati keenya, aartii uummati keenya qabu wajjin wal cinaa qabnee yoo ilaalle waa baay'ee hojjechuutu hayyoota, qorattootaa fi dhaloota ammaa kanarraa eegamachaa. Hojiin ammaa hojjenne galaana keessaa fallaanaan akka waa fuudhuuti. Uummanni kun uummata guddaadha. Uummata seenaa guddaa qabudha. Uummata aadaa guddaa qabudha. Uummata eenyummaa guddaa qabudha. Waan uummata kanaa waggoota hedduudhaaf sirna darbeen miidhamaa ture sana deebisanii ijaaruun hojii guddaa gaafata waan ta'eef hojii baay'ee guddaan nu eeggatachaa. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma qorannoo Oromootiif, afaan Oromootiif, seenaa Oromootiif, aadaa fi aartii Oromootiif xiyyeeffannaa guddaa kennuun bara 2014 Inistituutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo bifa haaraadhaan hundeessee jira. Baga gammaddaan, baga gammadne. Waan kun akka salphaatti ilaalamu afayaayin keenya caffeen as keessa jiru taanaanis obbo Eeliyaas uummataas as keessa jiru. Murtiin akkasii murtaa'u murtii seenaa qabeessa jira. Uummanni seenaa hin qabne uummata jettee lakkaa'uu hin dandeessu. Gabatee bishaan keessaa gara barbaadetti yaada. Gaafa saba guddaa tokko bituu barbaadu dursa aadaa isaa jalaa balleessiti. Eenyummaa isaa jalaa balleessiti. Eenyummaa deebisuun, aadaa deebisuun, duudhaa deebisuun waa guddaadha ijaarsa biyyaa keessatti jecha. Ani eenyu jedhee of gaafata dhaloonni. Ani maal gochuu qaba jedhee of gaafata dhaloonni. Kanammoo qabatamaan waggaa 6 dura agarsiiftanii mootummaa mataa keessanii ijaartanii jirtu. Waan kana sirnaan lafa qabsiisuuf dhaabbata akkasii qabaachuun carroomuudha waan ta'eef iddoo olaanaa qabu waan ta'eef keessattuu qaawwaa fi hanqinoota qorannoo Oromoo keessatti mul'atan sirreessuu keessatti bakka olaanaa qaba waan ta'eef uummata afaansaa, aadaasaa, seenaasaa, aartiisaa, walumaa gala eenyummaa isaatti boonee ijaarsa biyyaa fi sirna dimokiraasii biyya kanaa keessatti dammaqinaan hirmaatu horachuu dandeenya. Dhaabbata akkasiin qabachuun waan ta'eef galata guddaatu isaanii malacha. Inistituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo dhimmoota 4 irratti hundaa'e giddu gala godhatee kan hundaa'e tokko qorannoo afaaniiti, kan biraa qorannoo seenaati, qorannoo aadaa fi aartiiti. Turtii isaa keessatti hojii gurguddaa, hojii nama jajjabeessu hojjechaa turaniiru akkuma asirraa waltajjii irraa ka'aa ture. Bara 2014 mata duree qorannoo 40 irratti, bara 2015 mata duree qorannoo 60 irratti, bara 2016 mata duree qorannoo 62 irratti, bara kana immoo mata duree qorannoo 69 irratti qorannoo gaggeessaa jira. Kun cimina guddaadha jecha. Dhaabbanni waggaa muraasa kana keessatti mata duree amma kanaa irratti qorannoo gaggeesse muraasa biyya kana keessatti jira jechuun rakkisaadha waan ta'eef. Qorannoowwan gaggeessaa turre keessatti kitaabota haaraa akaakuu 21 ol ta'an maxxansiifnee uummata bira geenyee jira. Bara baajataa 2016 qofa kitaabota haaraa 7 maxxansiifnee uummata biraan geenyeerra. Isaanis seenaa Oromoo Harargee kanarra guyyaa har'aa eebbisaaf iddoo kana jirru kana, seenaa tiyaatira Oromoo, Irreechaa fi Oromoo, afoola jila gadaa, gaammee afoola daa'immanii, jijjiirraa jechoota afaan Oromoo, wiirtuu jildii 16 kan jedhaniin artikilii yookiin qorannoo hayyootaa hedduu kan of keessatti qabdu. Kana maxxansiisuun uummata biraan geenyee jira. Seenaan nuti barreessine seenaa uummata guddaati. Seenaan nuti barreessine seenaa uummata jaalalaati. Seenaa uummata nagaati. Kanaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Seenaa akkasii barreessuun carroomuu waan ta'eef. Seenaa nuti barreessine seenaa warra nafxanyaaf hin bitamnu jedhanii duulanii duulchisanii lukatti dhaban seenaa gootota murtoo guutoo
kan calanqoo seenaa Bakar Waaleefaati. Seenaan nuti barreessine seenaa warra rasaasa jalqabaa diddaa gabrummaatti dhukaasan, seenaa sanyii goototaa, seenaa Elemoo Qilxuufaati. Kanaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Seenaa nuti barreessine seenaa warra Oromoon qubee mataasaa qabaachuu qaba jedhanii qananii mataasaanii dhiisanii halkanii guyyaa dhamaa turan, seenaa hayyootaa, seenaa Sheekh Bakirii Saaqaaloo, seenaa Dr. Muhammad Rashaadii fi waayilloota isaaniiti. Seenaa nuti barreessine seenaa warra bilisummaa malee gabrummaan fafa jedhanii qananii ofii isaanii dhiisanii qeerroo ganamaa ijaaranii socho'aa turan, seenaa Jaarraa Abbaa Gadaa kan Abdul Karim Ibrahim faati. Kanaaf seenaa nama guddaa barreessuu carroomu waan ta'eef gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Seenaa nuti barreessine seenaa warra Oromoon